Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee nageenya naannoo isaanii cimsanii eeguu akka qaban biiroon nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalichaa hubachiiseera. Hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii magaalichaa Dr. Qanaa Yaadataa dhimma yeroo ilaalchisuudhaanis miidiyaaleedhaaf ibsa laataniiru. Nageenya magaalaa Finfinnee caalaatti eegsisuuf namootni meeshaa waraanaa of harkaa qaban hundi meeshaa isaanii galmeesisuu akka qaban hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa hubachiisaniiru. Meeshaa waraanaa namoonni dhuunfaan hidhatan hundu guyyaa lama keessatti galmeessisanii xumuruu qabu. Guyyaa lama keessatti galmeessanii xumuruu qabu. Kanaan dura namoonni seeraan galmeessisanii jiranis haa ta'u amma ammaatti namootiin meeshaa waraanaan galmeessisiin kamu guyyaa lama keessatti dhiyeenyatti poolis dhaabaa jirutti deemanii galmeessisuu qabu jechuudha. Erga galmeessanii booda wanti ta'u meeshaa waraanaa qaban kanaan gurmaa'anii naannoo isaanii eeggatu. Jiraattonni magaalaa Finfinnees nageenyi magaalattii akka eegamuuf gahee guddaa gumaachuu isaanii yaadachiisanii ammas jiraattonni magaalaa tumsa taasisuu akka qaban dhaamaniiru Dr. Qanaa Yaadataan. Sakatta'insi cimeetti fufa. Sakatta'insi kellaa irratti gaggeeffamuun jiraata. Hoteelota adda addaa irratti manoota dhuunfaa shakkaman irratti mana shiishaa mana caatiin itti qaamamu. Akkasumas immoo bakka sodaa ta'uu kan danda'an hunda irratti sakatta'insi gaggeeffama. Amma ammaattis gaggeeffamaa jira. Kun cimeetti fufa. Karaa kaanii uummanni Finfinnee hundu jiraataan Finfinnee hundu deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuu qaba. Kana irratti nuffuu hin qabnu. Sababni isaa nageenya keenya mirkaneessuudhaaf waan ta'eef sakatta'insi bakka adda addaatti hin raawwata. Uummanni keenya kana keessattis gargaaruu qabachuudha. Hololo sobaa amma taasifamaa jiruun saamichii fi gochi badii garaagaraa waan raawwatamuu maluuf qaamni nageenyaa kana irrattis ciminaan ni hojjeta jedhaniiru. Hololo amma jiru kan akka carraatti fayyadamanii humnootiin yakka adda addaa raawwachuuf deemanis jiraachuu danda'u. Saamichaa waan akkas akkasii yakka adda addaa jiraachuu danda'a. Kana irratti illee caasaan nageenya sirriitti hojjetaa. Uummanni keenya illee karaa qindaa'aa ta'een kanas deeggaruu qabaadha. Gambiraa xiyyeeffannoo kan barbaadu hidhattoonni ejeensiin adda addaa dhaabbileen adda addaa eegumsa dhaabbilee irratti bobba'an jiru. Waajjira mootummaas humni eegu jira hidhataan jechuudha. Humni ejeensi dhuunfaa eegumsa tajaajila eegumsa irratti bobba'anis haa ta'u waajjira mootummaa humnootiin eegan hundu caasa nageenya wajjin walitti qindaa'anii hojjechuu qabu. Rakkoo nageenyaa mudachuu danda'u gurmiin ittisuun akka danda'amuuf godinaalee naannoo Finfinnee waliinis qindoominni uumameera jechuudhaan Dr. Qanaa Yaadataan ibsa laataniin himaniiru. Magaalaa kana keessatti godina adda naannoo Finfinnee wajjin wal qabatee sodaan hololli adda addaa jira. Kanaafi caasa nageenya Finfinnee caasa nageenya Oromiyaa keessumaa godina addaa wajjin walitti qindaa'ee hojjetaa jira. Kun ammallee cimeetti fufaa kan jedhudha. Walumaa gala Finfinneen baay'ee nagaadha. Garuu immoo daran cimee akka itti fufuuf nageenyi keenya dhimmoota amman jedhe kan irratti xiyyeeffanneen hojjenna. Keessumaati uummanni caasa nageenya wajjin baay'ee walitti qindaa'ee hojjetaa jira. Kun gara fuulduraattis cimeetti fufuu qaba. Raayyaa ittisaa fi qaama nageenyaa ilaalchisee qaamotii piroopoogaandaa sobaa raabsan mootummaan seeraan kan gaafatu ta'us ibsameeti jira.